Waaqayyoon tiksee kooti ani homaa hin dhabu inni marga lalisaa keessaa akkam boqadhu hin godha gara laga itti ara galfattanittis nageessa faarsaa Daawit boqonnaa 23 lakkoofsa 1 Eega kooti Waaqayyoon tikee kooti kan narra nafnee bakka hundatti naga jecha daandii sirriirra gargaarin bahu jaalala isaarra. Eega kooti Waaqayyoon tikee kooti kan narra nafnee bakka hundatti naga jecha daandii sirriirra gargaarin bahu jaalala isaarra. Yeroo hundumaa faarsuun jiru koo eessaan argamtee kunoo lubbuun koo bitaa mirkaanis na wajjin jira jibba kan hin qabne uumaan koo jira. Eega kooti Waaqayyoon tikee kooti kan narra nafnee bakka hundatti naga jecha daandii sirriirra gargaarin bahu jaalala isaarra. Kanaan eeguu taasumaan rafuu bakkaan jirutti anarraa nafuu humnaan irree koo cimsaa gochaa dinichaa isa kaanessaa. Eega kooti Waaqayyoon tikee kooti kan narra nafnee bakka hundatti naga jecha daandii sirriirra gargaarin bahu jaalala isaarra. Ogummaan Gooftaa hunda danda'a akkuma jedhee hunduu ni ta'a. Jaalala isaatiin raajii uume akka faarfadhuuf isa na waame. Eega kooti Waaqayyoon tikee kooti kan narra nafnee bakka hundatti naga jecha daandii sirriirra gargaarin bahu jaalala isaarra. Bahuuf galuu koo isatu beeka yeroo hundumaa Gooftaan na eega. Akkana nannee yaa'ibsoof dooni ittiin callisuu na eega inni. Eega kooti Waaqayyoon tikee kooti kan narra nafnee bakka hundatti naga jecha daandii sirriirra gargaarin bahu jaalala isaarra. Eega kooti Waaqayyoon